Manni marii magaalaa Finfinnee yaa'ii isaa idilee tokkoffaa bara hojii lammaffaa gaggeessaa ooleera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees gabaasa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara baajatichaa mana marichaaf dhiyeessaniiru. Gabaasa isaanii kanaan kantiibaa Adaanech damee barnoota irratti hojii hojjetamee lakkoofsa barattootaa miliyoona 150,000 oliin ga'uun akka danda'ame himanii sirni baruu fi barsiisuus karaa tasgabbii qabuun akka gaggeeffamu ogeessota damichaaf leenjiin kan kenname ta'uu dubbataniiru. የመማር ማስተማሩን ሂደት ሰላማዊ የተሳካ ለማድረግ sirna baruu fi barsiisuu milkeessuuf daayirektaroota suuparvaayizarootaa fi ogeessota damichaa waliin mariin adeemsifameera. Sirna barnootaa haaraa hojiirra oolchuun kitaaboleen raabsamaniiru. Gama hanqina barsiisotaa furuu fi daree dabalataa ijaaruutiin hojii bal'aan hojjetameera. Daree tokko keessatti hamma barataa sirreessuufis sochiin taasifameera. Gama carraa hojii jiraattota magaalattii fuumutiin kurmaana tokkoffaatti lammiilee 36,000 oliif carraan hojii kan uumame ta'uu kantiibaa Adaanech gabaasa isaanii kanaan kaasaniiru. ከስራ ዕድል ፈጠራ ከሩብ ዓመቱ እቅድ አኳያ gama carraa hojii uumuutiin kurmaana tokkoffaatti namoota 36,000 fi 39,000f carraa hojii uumuun danda'ameera. Leenjiin ogummaa fi teeknikaas kennameera. Keessattuu ogummaawwan gabayaa keessatti barbaadaman irratti xiyyeeffachuun leenjiin dameewwan adda addaa irratti kennamaniiru. Leenjitoonni 24,000 olis yeroo ammaa leenjirra jiru. Abbootii qabeenya fi tolooltota miliyoona 1 fi 100,000 ol hirmaachisuun birrii biliyoona 1.7 siquun sagantaan maaddii qooduu fi manneen harka qalleeyyii haaromsuu kan raawwatame ta'us kantiibaa Adaanech himaniiru. 4628 የአቅመ ደካማ ቤተሰቦች ቤትን መልሶ በመገንባት manneen harka qalleeyyii 4,628 kurmaana tokkoffaa kanatti haaromsuu fi ijaaruun danda'ameera. Hojii kanaanis maatiin harka qalleeyyii 23,140 ta'an rakkoon mana jireenyaa isaanii furameera. Hojii kanarrattis abbootiin qabeenyaa fi tola ooltonni miliyoona 1,100 ol hirmaataniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee fayyaa keessatti tajaajilli ammayyaawaan akka uumamuuf hospitaalota adda addaa keessatti hojiilee hedduu kurmaana tokkoffaa keessatti akka hojjetaman kan ibsan kantiibaa Adaanech giddugala yaala fayyaa kalee kanaan dura ijaaramee eebbifame keessatti kanneen kaffalanii kalee isaanii dhiqsiifachuuf humna hin qabneef bulchiinsi magaalichaa deeggarsa birrii miliyoona 20 taasisuus gabaasa isaanii kanaan heeraniiru. የጤና አገልግሎትን ለማዘመን የመረጃ አያያዝ ስርዓትን ወረቀት አልባ ለማድረግ damee fayyaa ammayyeessuu fi qabiinsa odeeffannoo waraqaarraa walaba taasisuuf hospitaalota kanneen akka Yakkaatit 12 Abbabach Goobanaa Xurunesh Beenjiingitti xumuramuun gara hojiitti galeera. Hospitaalotaa fi buufata fayyaa biroo keessattis hojiin ammayyeessuu cimeetti fufa. Hospitaala Minilik keessatti gidduugalli yaala ijaa ammayyaawaan ijaaramuun hojii eegaleera. Meeshaaleen ammayyaawaan yaala fayyaa ijaaf tajaajilanis guutamaniiru.